Ani Dr. Mulugeetaa Nagaasaan jedhama Yuunivarsiitii Finfinneetti waa'ee afaanii aadaa kanan barsiisa. Qorannoo adda addaa nan gaggeessa aadaa irratti. Har'a asitti kan kabajamaatee jiru ayyaana Goobee fi Shinooyyeedha. Ayyaanni Goobee fi Shinooyyeen keessumattuu saba keenya biratti iddoo adda addaatti kan inni kabajamu. Ayyaanni kun saba Oromoo biratti hiika akkamii qabaataa ture? Keessumaa qorannoo waliin qabatee kanarra waan ta'e hojjechaa keessanii nafne saba kana biratti maal fakkaata Goobee fi Shinooyyeen dargaggeessa Oromoo durii biratti? Bayeessa kaafte dargaggeessa Oromoo durii biratti madda gammachuuti. Eenyummaa in agarsiisa. Fedhii, hawwii, jaalala, walta'iinsa kana keessa in calaqqisa. Sirboota kana keessa meeshaa ittiin taphatan, uffannaan uffatan hunduu eenyummaa Oromoo kan calaqqisiisanidha. Bal'inaan adeemsa yeroo keessa irraanfatamaa bakka adda addaatti dhufe haa ta'u garuu jaalala hawwii kan ittiin addeessan hojii aartiiti, hojii kalaqa sammuuti. Dandeettiin kana keessaa ba'a. Dandeettii yoon jedhu dandeettiin halluu miidhagina aartii uffisanii dhiyeessan kana keessatti argina. Gama biraatiin kana bira darbee uffannaa kana yoo laallu, huccuu kana yoo laallu direesingii koodii jedha faranjiin. Innumtuu aneenyu kan jedhu irratti argita. Oromoo color psychology kan jennu waa'ee xinsammuu Oromoo laalchisee uffata amma uffataa jirtu kanarraayyuu kaanee waa tokko jennu. Waan jedhamu maalni Oromoo biratti halluun maali? Maal ibsa yoo jennu wantoota hedduu amantaa ni ibsa, falaasama ni ibsa, hariiroo ni ibsa. Fakkeenyaaf gurraacha yoo jedhu wal ilaalee Oromoon gurraacha garaa garbaa tokkicha maqaa dhibbaa deemoo karaa taleelaa hunda caalaa hunda beekaa kan taate yaa waaqnu tole yoo jedhu waaqa wajjiniin halluu kana agarsiisaa jechuudha. Olaantummaa waaqaa, olaanaadha, beekaadha, jaalalaa jedhee. Adiin immoo gara laafessaa, qulqulluudha. Diimaan immoo wareegama qofa miti. Wareegama qofa otoo hin ta'in wareegamaa ol. Mallattoo hormaataatis. Mallattoo hormaataati yoon siin jedhu sign of fertility yoo jennu fakkeenyaaf walitti horreerra wal dhiigsineerra jechuu miti. Walitti dhiigneerra yoo jedhan walitti horreerra ija waliin jaamsinu walii soddaa taane fuudhaaf heerumaan hirmaanneerra hiika kana hunda qabaa jechuudha. Keelloo jennee halluuwwan adda addaa kana keessatti calaqqisa. Goobee fi Shinooyyee kana yoo taphatan diimaa ni argina, keelloo ni argina, magariisa ni argina. Magariisni mallattoo jireenyaati, mallattoo hormaataati, mallattoo quufaati, gabbinaati. Kana hunda hammataa. Kanaaf yeroo ammaa kana akka barbaannutti ta'een argamu. Garuu ijoolleen ogummaa kana faana qunnamtii qaban bifa kanaan qindeessanii dhiyeessuun irra deebinee akka ijaarru daandii banaa jechuudha. To revitalize jedha. Revitalization jechuun irra deebi'anii ijaaru kan irraanfatameef qorannoodhaan gumaacha gochuu jechuudha. Kanumaan siin jedhaga. Mee isin kanaan dura ayyaana Shinooyyee kana yeroo dargaggeessa turtan qabeessaniiti jettu? Taphachuun ani egaa akka lama umurii dheeraa mana barnoota keessatti hin dabarse. Daa'imummaa kaaseen mana barnoota galee yeroo dheeraa haa ta'u garuu utuma mana barnoota keessa jiru yeroo boqonnaa irratti hirmaanna. Dullaan hin taphanna, hin faarsina, qolannoon asitti qolatamee jedhu fardan kaachisna. Sana keessa cimina argita. Sirba faaruu kaan hin sirba. Dullaadhaan mataa waliin buruqsu akkatti qolatan wal barsiisa. Taphadheeraa jechuudha. Amma tokko garuu hangas sana keessa guddadhee miti. Darbee darbeeti. Mee isin dargaggeessa Oromoo yeroo ammaa kana magaalaa kana keessas jiraatu ta'ee baadiyyaa Oromiyaa keessas jiru iddoo hundumaa jiruu fi waa'ee eenyummaa isaanii gatuu irratti
eenyummaa isaanii dagachuu irrattis ta'ee eenyummaa isaanii jabeeffachuu irratti dagachuun dhiibbaa maal qaba miidhaa maal qaba qabachuun immoo faayidaa maal qaba of ta'uun faayidaa maal qaba isa jedhu sana dhaamsa yoo qabaatame dargaggeessa kanaaf mee dhaamsa keessan dabarsa. Gaariidha dhugaa dubbachuudhaaf dargaggeessa yoon ilaalee jedhu garri caalu bifa adda addaatiin roga adda addaatiin uf baraa jira. Uf bira darbee quuqama qabus quuqqaa uummata keessa jiraates bifa adda addaatiin qabsaa'aa jira. Kanaaf uf baruusaa agarsiisa. Keessaa waggoota muraasa as waggoota 10 as kan inni eegee ol mana barnoota yuunivarsiitii waggaa dheeraa tureera. Asittis hojjechaan ture sana dura dargaggeessa dura walakkaatti hariiroon citee ture. Walakkaatti yeroo dheeraati. Irra deebi'ee garuu hanga tokko uf barachuunsaa bal'inaan uf baratee jira. Kan immoo magaala kana keessa akka Finfinnee kana ijoolleen asitti dhalatanii guddatan carraa afaan Oromoo kana beekuun aadaa beekuun uf beekuun carruma sana keessatti jaan guddanneef uf dagachuu danda'u. Jirus uf dagatan maaliif bakka itti guddatan dhiibbaa qaba. Dhiibbaan sun immoo adeemsa keessa cabaa yoo deeme ufitti deebi. Karaa kamiin instituutii adda addaa naa babal'achaa deemu namoonni akkasumasitti kan inni argan gara ani eenyu ani eessaan bahee eessaan deemaa kan jedhamutti gaaffii adda addaa ufuma isaatiif kaasee uf baruu jalqaba. Kanaaf ammas kan uf baranii jedhan bifa adda addaatiin jabaatanii anniisaa horatanii karaa hariiroo adda addaatiin karaa aadaatiin karaa dinagdeetiin karaa siyaasaatiin karaa barnootaatiin anniisaa horatanii sibiila ta'anii tokko ta'anii yoo jabaatan hunda isaa injifachuu danda'u kan jedhu sitti.